dhabuu hime. Kanaanis karoorri galii dhaabbatichi qabatee ture guutummaan akka hin milkoofnee fi ji'oota 6 dabre keessatti galii argama jedhamee karoorfame keessaa dhibbentaa 86.4 qofti milkaa'u gabaasa raawwii hojii walakkaa waggaa 2014 irratti ibseeti jira. Akka gabaasa raawwii hojii adoolessa 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hanga muddee 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa jirutti yeroon waraanaa dheerachuu fi naannoo Tigraay irraa gara Affaarii fi Amaaraatti ce'uun ji'oota 6 dabran keessatti buufataalee mobaayilaa 3,470 jalqabsiisuuf birrii miliyoona 328.9 baasii taasifamuu Itiyoo Telekoom beeksiseeti jira. Onkololeessa 24 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti erga waraanni kaaba Itoophiyaatti jalqabee Tigraayitti tajaajilli telekominikeeshinii kamiyyuu hin jiru jedhe. Itiyoo Telekoom Tigraay dabalatee aanaalee garaagaraa keessatti sababa rakkoo nageenyaan tajaajila kennuu akka hin dandeenyee fi bu'uurri misoomaa telekoomii naannolee kana jiru haala akkamii irra akka jiru baruu akka hin dandeenye hime. Haalli nageenyaa yeroo fooyya'uuf suphaa fi haaromsi barbaachisaa ta'e akka adeemsifamu beeksiseeti jira. Kan baadichi walakkaa waggaatti galii waliigalaa birrii biliyoona 28 kan argate yoo ta'u, kunis waqtii wal fakkaataa waggaa baay'isa dabreejoo wal bira qabamu guddina 6.7 agarsiiseeti jira jedhe. Bu'aan kun haala isaa biyyattiin keessa turteen gaarii kan jedhamu ta'uu dhaabbatichi ibseeti jira. Maamiltoonni Itiyoo Telekoom miliyoona 60.8 ga'uu isaa kan ibse dhaabbatichi karoora isaas haala olaanaa ta'een milkeessuudha hime. Maamiloonni fayyadama telekoomii akka guddisanii fi muuxannoo isaanii fooyyessuuf hojii neetworkii babal'isuu, qulqullina tajaajilaa fooyyessuu fi oomishaalee fi tajaajilatti dabre. Jeneraal dhaabbata meetii duraanii mana murtii federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha dhimma federaalaa Ramaddii Lidataa ajaja dabarsee jira. Munawwar Ahmad dabalata qaba. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddachi akka malaamaltummaa muummee ministeera Itoophiyaa duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleny to'annaa jala oolee akka dhiyaatu ajaja dabarsee jira. Ajajni mana murtiitiin obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny irratti dabre kunis mana murtii federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha dhimmootii akka malaamaltummaa 5ffaa guyyaa kaleessaa Majjii 30 akka 2022 oolen poolisiin obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny bakka jiru barbaadee hidhee akka dhiyeessu ajajee jira. Sababni isaatis obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny galmee itti gaafatamaa meetii duraanii kan ta'e Meejor Jeneraal Kinfee Daanyee jalatti akka malaamaltummaatiin himatame ragaa ittisaa akka dhiyeeffatuuf gaafatamaa turus mana murtiitti waan hin dhiyaataniif manni murtichaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny poolisootaan qabame akka dhiyaatu gaafate. Itti gaafatamaan dhaabbata meetii duraanii Meejor Jeneraal Kinfee Daanyee 13/2018 to'annoo jala kan oole yeroo ta'u isa dabalatee namoonni 4 galmee isaa jalatti himatamuun mana murtiitti deebifamaa jiran. Kanuma wal qabatee ministeerri maallaqaa obbo Ahmad Shidee adoolessa 18/2020 mana murtiitti dhiyaachuun jecha ragaa ittisaa kennee ture. Kan biraa galmee Jeneraal Kinfee Daanyee jalatti himatamuun ragaa ittisaa akka kennuuf kan gaafatame obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny yeroo ta'u yeroo garagaraatti mana murtiitti dhiyaatee ragaa ittisaa akka kennuuf xalayaa yaamichaa isaaf barreeffamtus dhiyaachuu waan hin dandeenyeef ajaja poolisootaan qabamee akka dhiyaatu irratti dabre. Jeneraal Kinfee Daanyee dabalatee himatamtoonni 4 bittaa meeshaa qonnaa wajjin wal qabatee yakka malaamaltummaatiin himatamuun ni beekama. Obbo Ahmad Shidee adoolessa 18 bara 2020 takka mana murtii olaanaa federaalatti dhiyaachuun maallaqa doolaara miliyoona 50 liqii gad aanan mootummaa Poolaandii irraa argame achuma biyya Poolaandiitti kan argamu warshaa jijjiirraa meeshaa qonnaatiif kennuu fi maallaqni gara biyyaa akka hin dhufin ibsee ture. Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny galmee kana jalatti kan himatame yeroo ta'u yeroo garagaraatti xalayaan yaamichaa mana murtii irratti barreeffamtee turtus poolisiin federaalaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny barbaadee argachuu hin dandeenye jechuun mana murtiitiif deebii kennee jira. Abukaatonni himattoota gama isaaniitiin Hayilamaariyaam Dassaaleny dhuunfaa isaaniitiin Roomaan Faawundeeshin jedhamu keessa hojjechaa jiraachuu ibsanii yeroo bobba'ee galu hunda poolisoota federaalaatiin eegamee waan deemuuf poolisiin federaalaa argachuu hin dandeenye jechuun fudhatama kan hin qabne ta'uu hubatee irra deebiin ajaja akka kennu mana murtichaa gaafatanii jiran. Bu'uuruma kanaan manni murtii federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha farra malaamaltummaa 5ffaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny iddoo jirurraa barbaadame poolisootaan qabamee akka dhiyaatu ajaja dabarsee jira. Haaluma kanaan manni murtichaa namoota galmee kana jalatti himataman ragaa ittisaa isaanii dhaga'uuf bitootessa 17, 18 fi 20tti jijjiirraa beellamaa kennee jira. Akkuma ajajamee poolisiin federaalaa muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny qabee mana murtiitti dhiyeessaa fi kan bullee agarru ta'a. Itiyoo Telekoom sababa waraana kaaba Itoophiyaatti taasifamee wal qabatee ji'oota 6 dabranitti birrii biliyoona 3.67 dhabuu hime. Kanaanis karoorri galii dhaabbatichi qabatee ture guutummaan akka hin milkoofnee fi ji'oota 6 dabre keessatti galii
argama jaamee karoorfame keessaa dhibbentaa 86 qofti milkaa'u gabaasa raawwii hojii walakkaa waggaa 2014 irratti ibsitee jira. Akka gabaasa raawwii hojii adoolessa 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hanga muddee 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa jirutti yeroon waraanaa dheerachuu fi naannoo Tigraay irraa gara Affaarii fi Amaaraatti ce'uun ji'oota 6 dabran keessatti buufataalee mobaayilaa 3473 irratti danqaan tajaajilaa uumamaa jira jedhe dhaabbatichi. Naannolee waraanaan miidhamaniif akka dhaqqabuu danda'ametti tajaajila kana jalqabsiisuuf birrii miliyoona 328.9 baasii taasifamu Itiyoo Telekoom beeksiseeti jira. Onkololeessa 24 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti erga waraanni kaaba Itoophiyaatti jalqabee Tigraayitti tajaajilli telekominikeeshinii kamiyyuu hin jiru jedhe. Itiyoo Telekoom Tigraay dabalatee aanaalee garaagaraa keessatti sababa rakkoo nageenyaan tajaajila kennuu akka hin dandeenyee fi bu'uurri misoomaa telekoomii naannolee kana jiru haala akkamii irra akka jiru baruu akka hin dandeenye hime. Haalli nageenyaa yeroo fooyya'u suphaa fi haaromsi barbaachisaa ta'e akka adeemsifamu beeksiseeti jira. Kambaanichi walakkaa waggaatti galii waliigalaa birrii biliyoona 28 kan argate yoo ta'u, kunis waqtii wal fakkaataa waggaa baajata dabreeyyoo wal bira qabamu guddina 6.7 agarsiiseeti jira jedhe. Bu'aan kun haala rakkisaa biyyattiin keessa turteen gaarii kan jedhamu ta'uu dhaabbatichi ibseeti jira. Maamiltoonni Itiyoo Telekoom miliyoona 60.8 ga'uu isaa kan ibse dhaabbatichi karoora isaas haala olaanaa ta'een milkeessuudha hime. Maamiloonni fayyadama telekoomii akka guddisanii fi muuxannoo isaanii fooyyessuuf hojii neetworkii babal'isuu, qulqullina tajaajilaa fooyyessuu fi oomishaalee fi tajaajiloota haaraa 23 fi kan durii 19 immoo fooyyessee dhiyeessuu himeeti jira. Dhaabbatichi humna babal'ina neetworkii fi qulqullina tajaajilaa fooyyessuu pirojektiiwwan dandeessisan hojii irra oolchaa jiraachuu eeruun ji'oota 6 dabran keessatti tajaajila 4G ELT irratti hojii babal'isuu raawwachuu magaalota 136 akka fayyadaman gochuu ibseeti jira. Kana malees tajaajila maallaqaa moobaayilii teeleebir yeroo gabaabaa keessatti maamiloota miliyoona 13 horachuu fi hammi bittaa gurgurtaas biliyoona 5.1 ga'uu isaa. Haala hanga ammaa jiruun eejantoonni 46,000 olii fi daldaltoota 11,000 ol hirmaachuu isaanii beeksiseeti jira. Haa ta'u malee waraana biyyattii keessatti deemaa jiruun danqaaleen baay'ee isa raawwachuu dhiisuu akkasumas tajaajila addaan citee fufsiisuu rakkisaa ta'uu sararaawwan faayibarii fi koopparii hatamuu waliin ta'uu telekoomii dhiyeessii anniisaa boodatti hafuu fi adda cituuf haadha eere. Kana